Digama Ifaji hedduu keessa darbinee masaraa mootummaa Ameerikaa State Department bira geenye kun jireenya koo keessatti dalagaa isa guddaa fi gammachuudha garuu gammachuun koo hanquudha jedhe Siisaa Dirribaa Lammeessaa. Dubbitu akkasii torbaan sadi dura rakkoo fi gadadoo saba keenyaa irratti raawwatamaa jiruu fi waa'ee jajjabee bannee addunyaan akka nu dhaga'uuf State Department deemne. Gaarii osoo ta'ee jiru garuu xiyyeeffannoon guddaan bizu ትኩረት gara kaabaa qofaaf akka kennan dhumaatii Oromoo fi dhimma saba bal'aa Oromoo akka irraanfatan. Garuu Oromoon baay'inaanis ta'e qubsuma lafa ardii Afrikaa fi murteessaa akka ta'ee fi waa'ee fincila qeerroo miiliyoonotaan geggeeffamaa ture itti kaafne. Keessattuu qeerroon Oromoo miiliyoonotaan lakkaa'amu fincila geggeessaa gatii guddaa kaffaluun bu'aa akka buuse aangoonis qaama biraan akka jalaa butame ifoomsine. Aangoon qaama dogoggoraan jalaa butaman irra deebiin mirga isaa kabachiisuuf akka qeerroon sibiila kaasee jajjabeetti makame dubbanne jajjabeen haqaaf akka falmaa jiru bareechines dubbanne. Xiyyeeffannoon guddaan qaama kanaaf yoo hin kennamin nagaa warra akka hin argamne akeekne araaraa fi dhimmi biroo kamuu yoo saba bal'aa Oromoo fi falmaa isaa jajjabee hin dabalatin faayidaa akka hin qabnes babal'isne. Oromoon sirna gadaa sirna diimokiraatawaa akka bulu nagaa fi tokkummaa akka jaallatuuf saba guddaa gaanfa Afrikaa ta'ee gadi fageessine itti himnerra. Sirna Ameerikaan ittiin bultu kan Oromoo waliin akka wal fakkaatu Ameerikaa dura Oromoon sirna diimokiraasiin bulaa akka turres dubbanne. Kanaaf dantaan Ameerikaa ta'ee kan qaama fedhe yoo ta'e Oromoo caalaa eenyullee eeguu akka hin dandeenye jala sararee itti himne. Imaammata ala keessatti akkuma barreeffamee jiru wanti gootan Oromoo hammata akka ta'u barbaanna jennee gaafanne. Erga nu dhaggeeffatanii booda deebii nuuf kenna kun hundi sirriidha jedhan waan hundaa quba qabnaa waa hundaa irra deebiin ilaallaa jedhan. Garuu wanta gammachuun koo hanquu godhee dubbatan warri Tigraay tokkummaa halkanii fi guyyaa osoo oolu kunoo ammas akkuma agartan kana as jiru. Innuffinaa in dadhabinaa jedhan gama keessaniin gareen 30-40 dhufa yaada garagaraa baatanii dhufu fakkeenyaaf gareen tokko sibiila deeggara inni kaan ni balfaa jedhan. Guyyaa tokko dhufanii daawon ebalu jedhanii achumaan baduu jedhan. Kun burjaajii guddaa nutti uumeeraa jedhan kun hedduu nu gaddisiise. Tokko taatanii waan irratti walii galtan qabattanii yoo dhuftan dhimma isin waliin hin dalagneef hin qabnu jedhan. Maqaa namoota lama ani asitti dha'uu hin barbaanne garuu irra deddeebiidhaan kaasu. Waan gaariif akka fakkeenyaatti fudhatu. Walumaa galatti hojii mana keessaa xumuradhaa koottaa jedhamne. Yeroo kamuu nu waliin dubbiif qophii akka ta'an kakatanii nutti himan. Re'een hanga humna ofii dorrobdii jedhan ani kana godhee atis godhii adeeroo jedhe Siisaa Dirribaa Lammeessaa. Amantees amanuu baattus bilisummaan Oromoo harka jajjabee woboo jira isuma jabeessuutu falaa jedhan maddi oduu Siisaa Dirribaa Lammeessaa irraa kan odeeffamedha. Tole kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa Naashinaal Piriisid miidiyaa oduu yeroo kanaaf qabnu kana fakkaata hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.